Lammii Keeniyaa Yaasiin Jumaa akka ta'e miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaa jiru. Yaasiin Jumaa Itoophiyaa taa'uun hojii gaazexeessummaa dhuunfaan hojjechaa akka turellee himama. Amma eessatti akka hidhamee jiru wanti ibsamee hin jiru. Zalaalam Taaddasa gabaasa qaba. Gaazexeessaan lammii Keeniyaa Yaasiin Jumaa dhimma siyaasa Oromoo namoota hordofuun gabaasaa turan keessaa tokko akka ta'e himama. Yaasiin bara 2009 miidiyaa biyya Keeniyaa NTV jedhamu irratti dookumentari fiilmii waraana bilisummaa Oromoo gara kibbaa turan irratti hojjetee tamsaasee ture. Dhimmi kun mootummaa Itoophiyaa yeroo sana olaantummaan TPLF harka turee fi mootummaa Keeniyaa gidduutti mufii uumee ture jedhama. Dhimma kanaan mufachuun mootummaan Itoophiyaa Yaasiin Jumaa akka Itoophiyaa hin seenne dhorkee ture jedhama. Booda mootummaan Itoophiyaa akka biyya seenu eeyyamee fi waggoota 10 darbaniif magaalaa Finfinnee jiraachaa hojii gaazexeessummaa qorannoo gadi fagoo irratti hundaa'ee akka hojjechaa ture himama. Yaasiin Jumaa kana qofa osoo hin taane aadaa Oromoos haalaan barataa ofitti fudhataa nama jirudha jedhama. Miidiyaan biyya Keeniyaa Citizen jedhamuun beekamu akka gabaasetti Yaasiin Jumaa mormii ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture osoo gabaasu to'atame. Yaasiin Haacaaluu Hundeessaa waliin hariiroo gaarii akka qabaachaa tures gabaasni kun eerama. Dabalataan michuu xiinxalaa siyaasaa fi miseensa KFO Jawaar Mohammed akka ta'e himama. Miidiyaan Horn of Africa TV jedhamu akka gabaasetti Yaasiin Jumaa mana jireenyaa Jawaar Mohammed keessaa qabame. Yaasiin hiriyaa isaa tokkoof osoo hin qabamin dura ergaan karaa WhatsAppii barreesseef akkas kan jedhu ture. Magaalaa Finfinnee rakkoo nageenyaa jira. Amma mana nama siyaasaa hidhamee jiru Jawaar keessan jira. Erga gadi baanee guyyaa 3 ta'eera. Poolisii federaalaan marfamnee jirra. Akkan yaadutti sakatta'insa jalqabuuf jedhu natti fakkaata jechuun yaaddoo keessa jiru barreesseeraafi. Namootni maatii Jawaar keessaa dubbisni haalatti Yaasiin to'annoo jala oole BBC'tti himeera. Gaafa torbee darbati Yaasiin Jumaadha Jawahar mana murtiirraa fidanii yeroo dhufan nama sakatta'an jedhanii yeroo dhufan sanitti waraqaa mana murtiitiin alatti Yaasiin Jumaa dabalatee isaa fi Hassan Jumaa nama jedhamuu fi ammallee wartee kan waardiyaa jechuun jiraani waardiyaa mana Fayyee obbo jedhamu obbo Fayyisaa jedhamu fudhatanii dabalan namoota sadii yeroo Jawahar mana konkolaataa keessa manaa baasanii konkolaataa isii keessa galfatan Yaasiin Jumaatii fi jara lamaaniin maqaatiidha waan san bakka tokko fudhatanii ukkaamsanii deemanii amma bakka kana jiranii deemanii waan irraa qabu. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee namootni siyaasaa garaagaraa to'annoo jala oolaa jiru. OMN dabalatee miidiyaaleen Dimtsi Wayyaanee fi Tigraay Television jedhamanis cufamanii ture. Dimtsi Wayyaaneen garuu har'a gara tamsaasaatti satalaayitii biraan deebi'uusaa ibseera.